Wosoma sel matiri tendidu abi abi hararge rallola ata shakarge matani abani shoduhe matira. Egaa daawwattoota keenya akkuma amma tamsaasa kallattiitiin hordofaa turtanii biyya Ingilizii magaalaa Londanitti hiriirtonni hedduun hawaasi Oromoo biyya UK magaalaa Londanitti baay'ee xiiqiidhaa fi aarii guddaadhaan kan isaan ba'anii mootummaa Abiy Ahmed balaaleffachaa jiranii dhaadannoo isaanii keessatti mootummaan Abiy ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaa akkasumas immoo hidhamuu hooggantoota siyaasaa balaaleffachuudhaan xiiqiidhaan balaaleffannaa isaanii mul'isaa turaniiru, mormii isaanii dhageessisaa turaniiru, baay'ee dallansuu guddaadhaan kan isaan dubbachaa turanii akkasumas mata duree dhaadannoo isaanii kan ta'e haqa barbaannaa mootummaan UK mootummaa Itoophiyaa deeggaruu hadhaabuu Abiyyi deemuu qabaa hidhamtooti siyaasaa hiikamuu qabu akkasumas immoo Abiy Ahmed uummata keenya shororkeessuu hadhaabuu kan jedhuu fi mata duree hedduu irratti qabxii ejjennoo hedduudha kan isaan dhageessisaa turanii akkasumas hiriira kana geggeessaa kan ture Dr. Ittaanaa Habtee irra deddeebi'ee kan inni cimsee jechaa ture mootummaa Abiy Ahmediin kan taayitaatti fidee Oromoodha. Erganni Oromoo ajjeesuu hiisisuu itti fufee Oromoon ari'ee achi baasuu qabaa jedhee dhaadannoo kanarratti ejjennoodhaan haasa'aa ture. Kana qofa miti gaa namooti aarii guddaadhaan wanti isaanii baay'ee mootummaa sirna nefxanyaa balaaleffachaa turanii nuti Oromoodha nuti Oromiyaadha jedhanii dhaadannoo isaanii haala aariif xiiqii guddaadhaan guuteen kan isaan dhageessisaa turanii. Egaa akkuma isin amma hordofaa jirtanii baay'ee aarii guddaadhaan kan isaan dhaadannoo isaanii dhageessisaa turanii. Kanaatiif biyya keessaa akkuma isin biyya keessatti hacuucamaa jirtanii lammiin keessan kan biyya alaa jiran illee wanti isin keessa jirtan haalli amma ajjeechaan Hacaaluutiin ol qabatee lubbuu hedduun akka darbe kuni nama hundumaa dammassee jira. Kanaatiif mee isin immoo biyya keessaati akkuma silaa irratti hirmaachaa turtanii mee akkamitti akka naannoon keessan haala maalii keessa akka jirtanii naannoo keessanii akkasuma immoo yaada qabdan karaa toora bilbilaa iskiriinii irratti mul'atuun bilbilaati yaada keessan nu hiraasiniin jenna. Ammaa fi toora hello nakam nagaadha. Tole mee yaada keessanii hello hin dhaga'ama nutti maame maaltu deemaa jira eessarraa bilbiltu? Magaalaa Finfinnee irraa kan isiniif dawwalaa jiru. Tole magaalaa Finfinnee haala maal keessa jirti amma? Magaalaan Finfinnee sa'aatii ammaa kanatti yeroo ammaa kanaaf yoomaan jirani. Tole. Bilbilaan keenya namni bilbilta warra ture ba'eera mee kan amma seentan eessarraa bilbiltu? Hello eessarraa bilbiltu? Buraayyuudha. Mee Buraayyuu maaltu jira amma qabatamaadhaan yeroo kana? Buraayyuu daandiin jiru hundumtuu cufaadha. Haalli jiru sochiin hin jiru. Tole. Namni daandii irraa akka dhagaa kaasuuf illee namatti mukaasa garmaleen banamaa tureera. Tole. Wanti godhamuu qabu tarsiima kana booddee godhamuu qabu taatee ani hojiirraa miidiyaadha. Tole miidiyaa kam? Tole miidiyaa qabu jechuun ina beeku rakkina hin qabu isaanii obboleessa riijinesi kominikeeshinii baay'ee qabna. Tole hayyee. Wanti godhamuu qabu amma kana booddee tarsiimoon jiru wanti amma yeroo bilbila laayivii kana akkasittiin bilbiltan diinoonni saba Oromoo kunis bilbiluu danda'u jechuudha qabsoo kana laafsisuudhaaf jecha. Tole. Wanti godhamuu qabu amma sabni kun hooggantoota barbaada jechuudha. Amma baay'ee isaanii dhiyya Oromiyaa Mandiidhaa kaasee Qellam Wallaggaadhaa kaasee ammas Finfinnee jirutti Oromiyaa baay'ee dubbisaa kana har'ayyuu. Tole.
Innaa wanti godhamuu qabu amma kana booddee warra saba kana hiriirsuu danda'u, qeerroo kana hiriirsuu danda'u, haala jiru akka nuu mijeessanii OMN tadiraa guddaa nuu kennaa kan jedhu dhaamsa akkasii jira. Tole. Nama danda'ametti isinis karaa keessanii namoota ijoollee kana liidii gochuu danda'an, namoota saba kana liidii gochuu danda'u, hatattamaan namoonni akka qopheessaniif adiraa guddaadha. Namoota baay'ee dubbisaan ture biyya alaatti illee har'a guyyaa irraa guutuu bilbilee adiraa guddaadha obboleetti koo kan namoonni dhaamaa jiran amma haalli jiru baay'ee qabatamaadhaan sabni nama asiin ba'a asiin galaadhe geggeessu tarsiimoo barbaadaa jira guutumaa guututti jechuudha naannoo Oromiyaatti. Tole mee ati immoo akka dhuunfaa keetitti yaada maal dabarsuu barbaadda dhaamsa? Dhaamsa ani qabu akka dhuunfaa kootiitti gaddi kun gadda kana booddee dogoggorri seenaa hojjetamu amma. Dogoggorri seenaa hojjetamu amma jechuun sabni Oromoo yeroo ammaa kana garaan isaanii caccabuuftee kaayyoon isaanii caccabuuftee tokko ta'ee deebi'ee ijaarameera waan ta'eef yeroo ammaa kana karaa baastee karaa dhiyaastee kabaaf kibbaan harka tokkoon yaada tokkoon ol dhaggeeffatee fuula duratti deemee hiree isaa murteeffachuu qaba. Hiree isaa murteeffachuu qaba. Gadda lama deemnee gaddi hin qabnu. Yeroon itti jirama guddaaf of qopheessinu amma yeroon itti qabsoo guddaaf of qopheessinu amma garaan keenya karaa hundumaa gaddeera. Nuyi mataan keenya karaa keenya yaada jiru karaa miidiyaa galmaan keenya jennee gaafa kaanu miidiyaan kana OMN duwwaa miti miidiyaan gara saba Oromoo hojjetu guutummaa guututti intarneetiin irraa citeera. Waan tokko karaa isin gargaara jennee nuyi mataan keenya isin gargaara jennee kaanee kallattiitti isin gargaaru dhabnee afaan qabannee taa'aa jirra waan ta'eef. Kanaaf kallattii barbaachisuun sabni keenya ol dhaggeeffatee walii wajjin hiriiruu qaba fuula duratti. Isinis amma bilbila laayivii duwwaadhaan funaanuu qofatu hin taane amma maal gochuu akka qaban hayyoota walitti waamaatii hayyoota haasofsiisaati. Ituu amma kallattii hundumtu cufaadha waan ta'eef akkamittiin akka sabni kun tattaafachuu qaba akkamittiin akka sabni kun bahuu qabu irratti haala jiru mijeessuun barbaachisaadha yaada. Hayyee hedduu galatoomee wanta amma deemaa jiru miidiyaa biyyaa miidiyaa mootummaa irratti maaltu deemaa jira maal taajjabaa jirta yeroo ammaa kanatti? Baay'ee waan sin gaddisiisu har'a galgala kaleessa fi taa'een itti ibsanii kennee dhaggeeffachaa ture har'atti hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa ibsa kennaa ture. Tole. Akka shaneen ajjeeseettidha. Shaneet ajjeesee TPLF waliin ta'uudhaanidha. Yaadni isaan akkeetti kennaa jiru. Tole. Gadda guddaatu baay'ee nutti dhaga'ama. 100% uummati keenya guutummaa guutuutti yaadicha hin fudhanne. Tole. Garuu waan barbaadan yoo haasa'an dhugaan saba kana hubatamaadha. Sabni kun waan hundumaayyuu adda baasee hubateera waan ta'eef miidiyaa mootummaa sabni keenya guutuun hordofaa hin jiru. Guutummaatti bakka ofirraa kan dilatii godhe iyyuu baay'eedha. Tole. Waan jiru hordofee jala bu'ee waan baay'ee wajjin taphachuus dandeenya waan baay'ee tooras ni qabsiisuu nan danda'a rakkinaan qabu amma danda'ametti bilbilii godhaati waan jiruuf naanis ni erguu hin danda'ani guutummaa guutuutti mandiidhaa kaasee amma qeellama wallaggaa guutummaa ba'aa wallaggaaf xiyya wallaggaa dabalatee shawaa dhiyaa amma buraayyuu dirresiitti hordofaan ture sochiin tokkoyyuu hin jiru. Tole. Garuu uummata iraarsuun uummata dararuun baay'ee cimeetti fufee jira waan baay'ee kan gaddisiisudha. Wanti godhamaa jiru miidiyaan mootummaa guutummaa guutuutti faallaa wanta sanaa deemaa jira ammayyuu saba kana tasgabbeessuudhaaf itoo hin taane ittumaa kan saba kana haarsuuf kan saba kana gaddisiisu hojjechaa jira jechuudha. Oromoo gargar baasuudhaaf Oromoo gargar cabsuudhaaf Oromoota Oromoo ajjeesee jedhanii labsaa jiru amma isaan akka dubbachaa jiranitti. Tole yaada nuu laatteef hedduu galatoomi jenna gara fuulduraattis yaada qabdu nu hiriisi jenna. Rakkoo qabu siinira bilbilli keessan baay'ee nuun bahu waan ta'eef amma danda'ametti yeroo addaatti bilbila addaatuun argadhe baay'een barbaada jechuudha kan dhuunfaa personaalii. Egaa asirratti isinii kennuu hin dandeenyu yeroo biraa isinii ilaannaa haa ta'u. Dhageessiidhaan erguu yaada jabaadhaa hojjedhaa yoo danda'ame hayyoota kana mariisiisaatii namoota saba kana tokkummaadhaan gara fuulduraatti fudhanii deeman irratti hojjedhaa. Tole haa ta'u hayyee. Galatoomii erga dhaamsa nuu laatteef. Hayyee namni amma biyyarraa nu bilbilanii yaada bal'aa nu kaasanii jiru ogeessa miidiyaati akkasumas namooti miidiyaa ogeeyyii miidiyaa taatanii gara fuulduraatti wanta taajjabaa jirtan yoo nuun geessanii kan keessumsiisnu ta'a.
Abate egaa amma yeroo kana bilbilli addaan nu jalaa citee jira. Bilbilli keenya addaa bilbilli biyyaa kun baay'ee rakkisaadha. Yeroo yerootti ciccitee addaan nu kukkutaa jira, addaan ciccitaa jira. Egaa wanti argitanii akkuma amma dhageessanii akka amma namni bilbila yaada isaa nu ibseetti namooti miidiyaaleen biyya keessaa miidiyaan mootummaa yeroo ammaatti ajjeechaa aartistii qabsaa'aaf wallisaa Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame mootummaa TPLF fi shaneedha kan ajjeesee jedheetu miidiyaa biyya keessaatti labsaa jira. Kun egaa amalli mootummaa kana dura tureessi maal fakkaata akkam ture waan jedhamu taajjabbii isaa isiniif dhiisna. Maaltu deemaa ture yeroo duris abaa'oo irratti akkamittiin qindaa'ee akka irratti fiilmiin garaagaraa hojjetamaa ture dookumentariin adda addaa sobaa dhaabbilee siyaasaa maqaa xureessuudhaaf wantooti duris hojjetamaa jiranii ammas bifa qindaa'een itti fufuu isaaniiti wanta amma bilbila ammaarraa hubachuu hin dandeenye taajjabbii isaa isiniif hin dhiisaa. Egaa kana fakkaata wanti biyya keessatti adeemaa jiru. Biyya Awurooppaa keessaati immoo kun akkuma amma dhagaa jirtanii namooti aariidhaa fi xiiqii guddaadhaan gadi ba'anii mootummaa kana balaaleffachaa jiru. Mootummaa ijoolleen Oromoo 5,000 ol itti dhiiganii itti qabsa'anii jijjiirama fidanii Abiyyi Ahmadiin gara taayitaatti fidanii yeroo ammaa kanatti deebi'anii hidhaa irbaata rasaasaa akka ta'aa jiranii akka hidhamaa akka garafamaa jiranii kana qofatu hin taane mana keessatti olittifamanii doorsifamaa akka jiranidha kan amma balaaleffannaa kanarraa wanti deemaa jirurraati balaaleffannaa amma miidiyaatti himamaa jirurraas wanti dhageenye. Egaa Oromooni biyya keessatti tuffatamee sabi guddaan sabi seenaa qabu sabi qe'eesaarra jiraachuu dadhabee qe'eesaarratti ajjeefama. Biyyatuu qabu mirgatuu mirga isaa dhabee utuu qabeenyaa qabu qabeenyaa isaa dhabee utuu jireenya qabu jireenya isaatti jiraachuu dadhabee biyyarraa baqatee nama hedduudha kan biyya ormaa keessa jiraachaa jiru. Yeroo ammaa kanatti rakkoon Oromoon maaliif biyya isaarraa baqataa maaliif biyya ormaa keessa jiraataa inni jedhu ifatti mul'ataa jira jechuudha. Oromoon rakkoo tokko malee namni biyya isaarraa ba'ee biyya isaarraa baqatu hin jiru akka hin jirre wanti deemaa jiru ifatti mul'isa. Kan ammoo jijjiirama fidee qabsaa'ee mootummaa sirna nafxanyaa bara baraan uummata Oromoo dhiiga isaa xuuxu kana ofirraa geggeessee qabsaa'ee akka inni akka mirgi dhala Oromoo kabajamuu qabuudha. Wanti amma xiiqiidhaan ijoollee Oromoo biyya ambaa jiranis kakaasee kan yeroo ammaatti akka onneedhaaf kutannoodhaan mootummaa kana dura dhaabbatanii balaaleffatan kan godhe yeroo ammaa kanatti Oromoon biyya keessaa sagaleen isaa ukkaanfamee jira. Intarneetiin hin jiru. Wanti biyya keessatti adeemaa jiru miidiyaa mootummaa qofa irratti piroopagaandaadhaaf qofa akka mootummaaf tolutti wanti qindaa'ee hojjetamaa jiru akka jirudha ogeessi miidiyaa amma kan nutti himee jechuudha. Egaa ammasii toora bilbilaarra jirra. Namooti yaada keessan bilbilaan nutti ibsuu barbaaddanii ammas bilbiltanii yaada keessan biyyarraa nu kennuu dandeessu. Akkuma isaan jedhanis ammasii namoota ogeeyyii namoota qabsoo Oromoo kanaa fi dura bu'aa ta'anii sagalee ta'uu fi danda'anii gara fuulduraatti finnee akka mariisisnee ergaa isin amma karaa toora bilbilaa nu ergaa jirtanii fi akkasumas immoo balaaleffannaa biyya ambaa kanarraati dhaga'amaa jiru kana walitti cuunfinee ogeessota akkasumas hayyoota dubbisnee isin biraan geenya jenna. Itti dabalee boordiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ibsa ejjennoo labsii ejjennoo qabxii 8 kan of keessaa qabu dabarsee jira. Isaanis akkuma kana wanta mootummaan ajjeechaa aartistii qabsaa fi wallisaa Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame balaaleffachuudhaan akkasumas immoo hidhamuu obbo Jawaar Mohammed, Baqqalee Garbaa fa'aa akkasumas immoo hojjettoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan hidhaman kana haalaan balaaleffachuudhaan ibsa ejjennoo qabxii 8 of keessaa qabu baasanii jiru. Isa kana yoo gara booddeetti isinii dhiyeessuu dandeenya. Akkasumas immoo koree boordii miseensota boordii kana dubbisnee kan isin biraan geenyu ta'a.
Egaa mee toora bilbilaa irratti nama argaa hin jirru. Bilbilli kuni akka gara biyya alaatti hin bilbilamneen to'atama nutti fakkaata. Yeroo yeroodhaan addaan nu jalaa citaa bilbila sagalee keessan fudhachuudhaaf rakkachaa jirra. Karaa keessaas barreeffamaan nu erguu dandeessu. Yaada keessan yaada qabdanii hojjettoota miidiyaa neetwoorkitti yoo ergitanii yaada keessanii keessumsiisuu dandeenya. Kanaafi egaa wanti amma deemaa jiru namooti biyya har'aa biyya Jarmanii fi biyya UK'tti kan haalaan namni baay'inaan ba'ee mootummaa Abiy Ahmed kan sirna nafxanyaa deeggaruudhaan uummata Oromoo hacuucuuf cunqursuutti fufe kanarratti haalaan balaaleffachaa turanii namooti hidhamanii jiran akka hiikamanii ajjeechaan Oromoo irratti geggeeffamu akka dhaabbatu. Akkasumas immoo Oromiyaan ni kan keenya nuti Oromoodha nuti Itoophiyaa miti jedhaniiti kan isaanii namooti biyya UK London irraati balaaleffannaa isaanii keessatti caqasaa turanii akkuma isin amma hordofaa jirtan jechuudha. Akkasuma amma dhiyeenya kana immoo gabaasii The New York Times jedhu tokko gabaasaa waa'ee ajjeechaa Hacaaluu artist Hacaaluu wajjin wal qabatee namooti 81 du'uu isaanii ibsaa. Garuu namooti du'an kana qofan ta'uu namoota hedduudha kan du'e kan rakkoon achirratti ibsamillee kana duwwaa miti. Garuu sirbi qabsoo Hacaaluu Hundeessaa kan inni yeroo inni jiru baasu erga inni du'es qabsoorra jiraachuu ibsa gabaasaa The New York Times jedhu kanarratti ibsamee jira. Egaa gabaasa kana guutummaa isaa dubbisee isin biraan ga'uu hin dandeenye dubbiseen xumurree ofii kootiyyuu kana fakkaataa addunyaan sirriitti tokko tokkoon wanta biyya keessatti deemu guutummaa guutuutti hordofanii dhiyeessuu baatanillee guutummaa guutuutti baatullee amma ta'e sababii rakkoo intarneetaan argachuun akka hin danda'amnedha wanti ifaa jiru. Egaa Abiy Ahmed waggaa tokko duraa kan inni as biyya Norweetti badhaasa The Nobel Peace Prize kan inni badhaafame kan inni badhaasatti argate akka hoogganaa nagaa yookiis immoo nagaa buusuu nama nagaa buusuu jedhamee waggaa waggaan badhaasa Nobel Prize kennamu irratti Abiy Ahmed filatame. Akka badhaasaa argatee ture beenna hundi keenya haa ta'u maleeti wanti yeroo sana Abiy Ahmed gaazexeessitoota addunyaatiif dhiyaatee ibsa kennuu kan inni hin barbaanne kaayyoof karoora isaa waan qabuuf jedhanii tilmaamuun nama rakkisu. Maaliif akkuma yaadattanii yeroo sana miidiyaadhaaf yaada isaa kennuurraa of qusatee badhaasa isaa qofa fudhatee galee kun miidiyaalee addunyaa hedduu gaaffiitti ta'ee ture. Egaa ammasii namooti badhaasi kuni badhaasa yeroodhaan utuu yeroo malee kennamee ka jedhanii mormaa turan anna yaadadha. Gaazexeessitooti biyya Norway muraasni qeeqa kana barreessaa turan yeroo sana. Egaa ammasii firiinsaa utuu waggaa tokko gidduutti firiinsaa mul'achaa jira jechuudha. Nagaa biyya keessaa utuu nagaa biyyaan buusinii biyya alaarra naanna'anii suuraa ka'uudhaa fi ittiin siyaasa ofii fi barcuma ofii irra turuudhaaf tattaaffiin godhamee amma ifatti ba'ee mul'achaa jira. Namni jalqabaa ibidda ofiisaarraa buuseeti kan inni ormarraa ibidda buusuu deemu. Nagaa mana keessaa utuu hin buusin nagaa alaatiif tattaafachuun bu'aansaa kana ta'ee argameera. Kanaatiif ammasii wanta mee kanarratti wanta yoo namooti waa'ee dhimma badhaasa Noobelii kanaan wal qabsiisee badhaafamuu Abiy Ahmed kana yoo yaada keessan namooti tiwiitariidhaanis gochaa jirtanii yoo kanarratti hirmaattanii mee yaada miidiyaalee addunyaa irratti yeroo sana akka ibsan laanne maaliif akka ture kanaan wal qabsiistanii warri tiweet gootanii yaada keessan kennuu dandeessu. Inni yaanaa heloo bilbilli galee ture amma ba'eera. Yoo bilbilli nuu deebi'e gara bilbilaatti deebinee yaada keessan keessumsiisnaa. Heloo sarraa bilbiltu. Baalee Roobeerra. Tole mee maaltu deemaa jira Baalee Roobeetti?
Baalee roobee baay'ee rakkisaadha. Haalli isaa ulfaataadha. Yeroo ammaa waan jiranii. Tole. Dhuunfaan tokko illee rasaasa qabatee nama miidhutu jira. Tole namni rukutame jira har'a. Namni baay'ee miidhameera. Namni guyyaa har'aallee nam tokko du'ee jira. Tole maaliif du'e eessatti rukutame? Wanti du'eef jechuun kaleessuma waa'ee manni wayii gubatee manni dhuunfaa gubatee waan jedheef sababa san irraa kaka'e namichi kalee dhaawame. Tole. Saniif haalli amma adeemamaa jiru baay'ee namni manaa gadi hin bahu iddoo mana taa'ee manuma ofii. Toorarra hin jiru namni bilbilaan nu dubbisaa ture toorarraa ba'ee jira. Ammas yoo bilbilli nu mijatee wal quunnamuu hin danda'ame yaada keessan keessumsiisuu itti fufna. Egaa daawwattoota keenya akkuma miidiyaa irratti tamsaasa kallattiin isin biraan ga'aa turre waa'een ajjeefamuu aartist Hacaaluu Hundeessaa fi hidhamuun ogeeyyii geggeessitoota siyaasaa yookiis immoo hooggantoota siyaasaa dallansuu guddaa kaasee jira biyya keessaaf biyya alaatti. Kanaanis hawaasi Oromoo biyya UK fi biyya Jarman magaalaa Frankfurt har'aa gadi ba'anii mootummaa balaaleffachaa oolaniiru. Mootummaa sirna nafxanyaa kanaaf dhaabbatee uummata Oromoo cunqursaa jiru kanarratti ibsa ejjennoo ibsa cimaa balaaleffannaa cimaa gadi ba'anii kan dhageessisaa turanii. Akkasumas immoo kallattii garaagaraatiin namooti mormii isaanii sooshaal miidiyaa irrattis namni gadi ba'ee yaada isaa ibsachaa jira. Namni gadi ba'ee yaada isaa mormii isaa waan qabu kallattii lafuma akkaataa isaa mijateen yaada isaa mormii isaa dhageessifachaa jira. Waa'een ajjeechaa aartistii qabsaa fi weellisaa Hacaaluu Hundeessaa nama hundumaa dhukkubsee Oromoo tokko ta'uusaa fi mallattoo kan ta'edha. Namni hin dhukkubsatin hin jiru, namni hin raafamin hin jiru, namni kanatti hin qabamin hin jiru. Oromoo hundumaa dhukkubsee onnee Oromoo hundumaatu madaa'e. Kana qofas immoo miti Jawaar Mohammadii akkasumas obbo Baqqalaa Garbaafaa hojjetoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork biyya keessaallee hidhamuu isaanii wal qabatee rakkoo hedduudha kan uumamee jiru. Kanaan akkuma beekamu Jawaar Mohammad hidhamuunsaa akka abbaan keenya nurraa hidhameetti abbaan irraa du'eetti baay'ee nutti dhagahame kan jedhanii barreessan jiru. Akkasumas immoo yeroo ammaa kana akkuma dhaggeeffachaa turre yaadi namoota biyya keessaa dhiyeessaa turanillee hooggansa irratti qaawwaan akka uumamee jiru, akka namni Oromoo gadi ba'ee dura bu'ee hoogganee geggeessee daandiitti agarsiisu akka qaawwaan jirudha kan ibsamaa jiru. Isa kana irrattis qaamni dhimma laallatu gadi ba'ee yaada isaa kennee irratti hojjeta jennee abdii qabna. Oromoon hayyuu baay'ee qaba, Oromoon beekaa baay'ee qaba, Oromoon nama hin dhabne nama isa geggeessu. Hello. Hello, good morning. Hello, good morning. Akkami naguma? Eenyudha isarraa bilbiltu? Asi Virginia, kutaa bulchiinsa Virginia kan dabala waanii haala qabatama naannoo biyya keenya waa barbaadeen. Ka biyya keessaa keessumsiisaa jirraa garuu maal gabaabsaati yaada keessan ibsadhaa? Ati lattuudha? An lattuudha tamsaasa kallattii dabarsaarra. Egaa kan biyya keessaa keessumsiisuu nurran turre erga seenanii jennee turre isaanuu deebisanii ba'aniiru. Egaa ammasii tamsaasa kallattii itti fufnaa yaada keessan keessumsiisuu itti fufnaa. Ergaa kan isinii dabarsuu barbaadu yaada warra biyya keessaati kan amma kallattiin keessumsiisaa jirru. Warri biyya keessaa duwwaaf carraa laannaa yeroo biraa warra biyya alaati yeroo itti keessumsiisnu hin jiraata jedheen abdii qabaa. Ammaaf garuu nuuf kalchaa warra biyya keessaa yaada isaanii
itti kan nuun dhiyeessaa jirru garuu amma biyya keessaa bilbilli seenaa hin jiru. Egaa balaaleffannaan gochaa ajjeechaa fi hidhaa hooggansa Oromoo irratti raawwatee balaaleffannaa kallattii garaagaraan irratti adeemsifamaa jira. Akkasumas boordiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ibsaa ejjennoo qabxii 8 of keessaa qabu baasanii jiru. Inni kun yeroo gabaabaa keessatti boordii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbisnee kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa yoo bilbilli seene ammas bilbila hordofnee kan keessumsiisnu ta'a. Garuu bilbilli biyya keessaa ammallee galaan jiru rakkootu jira ta'a. Tarii achi as akka hin dawwalamne dhowwamuu danda'u ta'an beennu. Bilbilli dhuunfaati miti kan isin keessumsiisu bilbila iskiriinii irratti mul'atee jirudha. Warri karaa bilbila dhuunfaa koo irratti bilbiltanii bilbila dhuunfaa koo irratti utuu hin taane bilbila Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan iskiriinii irratti argamu irratti bilbilaati. Yaada keessan uummata biraan fi ergaa dabarfachuu barbaadan dabarfadhaan isiniin jedha. Farahaan yoo gidduutti sirba tokko nu gashite yoo bilbilli hin jiru ta'ee sirbaa caaluu keessaa yoo tokko nu gashite walitti deebina amma bilbilli nu seenutti. Masa. Innagamu. Jirtu. Ijoolleen Booranaa jirtu. Ijoolleen Wallaggaa jirtu. Ijoolleen Arsii jirtu. Ijoolleen Tuulamaa jirtu. Ijoolleen Maccaa jirtu. Eessa jirtu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Jirtu. Innagaamu duuba sana jirtu. Ijoolleen Oromoo jirtu. Ijoolleen Tuulamaa jirtu. Ijoolleen Maccaa jirtu. Ijoolleen Booranaa jirtu. Ijoolleen Tuulamaa jirtu. Ijoolleen Baareettuu jirtu. Eessa jirtu? Eessa jirtu Innagaamu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Geerar naan jettu.